Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo har'a waan hedduun ajaa'ibee fi akkasumallee keessa kiyyatti akka malee natti dhagame tokko isin biraan ga'uu dhufe akkuma beekamu yeroo hedduu dhimma dhuunfaa namarrallee haasa'uu hin jaalladhu jechuudha. Haa ta'u garuu kan har'aa kun adda jechuudha. Akkuma beekamu torbaan kana gareewwan adda addaa ijoolleen Hararge jechuudha. Isallee bal'inaan viidiyoo kana keessaa ni argattu. Dabalataan balaan xiyyaaraa Kaalifoorniyaatti mudatee lubbuun namoota lama darbu kanallee isiniif qabadee dhufeetiin jira. Bal'inaan viidiyoo keessaa ni argattu jechuudha. Ijoo keenya kan itti aanuun Itoophiyaa fi Somaaliyaan tasgabbii naannichaa mirkaneessuuf waloon akka mari'achaa jiran jechuudha. Kunilleen ibsamee jira. Kanallee bal'inaan viidiyoo keessaa ni argattu jechuudha. Like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaan daawwattoota fi kabajamtoota jalqaba irratti ijoolleen Harargee keessafuu jechuun wanni kun haa ta'u kutaa hunda keessatti argama. Haa ta'u garuu ispeeshaalii Aga dhagaha Saa'udii irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatuu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u amaanaa onlaayin dubbisa. Teessoon teenya magaalaa Riyaad baankarraa duubaan gamoo lammaffaa irratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnama. Duwwaa 56261 Duwwaa 732 haloo jechuu ni dandeessu. Lakkoofsa dabalataa kan waatsaappii Duwwaa 58 WhatsApp irratti haloo jechuu ni dandeessu. Amaanaa onlaayin. ijoolleen Harargee piliis mee wal xiqqeessuurraa wal cabsuurraa nama mul'ata qabu mul'ata namaa gadi cabsuurraa xiqqishoo uf qusadhaan jaa tokkoffaa irratti lammaffaa irratti dachaasi badii ni qaba eeyyee badii ni qaba badii inni qabu immoo osoma beeknu jechuudha wal sattaruu wanni jedhamu tokkollee inuma jira dabalataan immoo eenyumtuu aartistiin hanga ammaa taphatee beekamtii argate hundi tokko kan sirba ofiitiin beekame hin jiru Guutamaa Mohaammed kan isa qabee fide sun sirba ofiitiin beekame sirba namaatiin beekame ofiifu gaafa sirba jalqabu akkamiin jalqabe akka itti jalqabe ni beekna. Guutamaa ani nama isa beeku jechuudha. Dabalataan deebii Sabriina Jamaal tanarraa akkana jettu tuni eenyuun beekamte sirba eenyuutiin beekamte gaafa taphattu immoo sirba abbaa ittiin beekamtee sanii hayyama gaafattee jirti. Sirba Haloo Daawweefaa sirba Umar Yaaliifaa ittiin beekamtee jirti. Hannichoo Muhammad faan ittiin beekaman sirba namaa sirba Hacaaluu Hundeessaa sirba Faatii Anniyyaa sirba hedduu Nasraa Gursum Tankalee mucaa qaxalee sinirratti iyyaa jirtu shirra xaxxu suni sirba namaa taphataa turte abbaa sirbaa san eeyyama gaafattee jirti. Tokko hin gaafanne eenyu gaafate aartistiin kamiiyyuu jechuudha kan eeyyama gaafates kan eeyyama hin gaafatinis kan sirba namaa hin sirbinis sirba namaatu yeedaloo barreessee kennaaf walaloo yoo barbaade walaloo namaa barreessaaf yeedaloo ofiif itti godhata yoo barbaade immoo yeedaloo namarraa fudhatee walaloo ofiif itti godhata jechuudha si galee eenyumtuu aartistiin kamiiyyuu akkasiin lafaa dhufa inumaa kan lafaa dhufu dhiis artistoonni buleeyyiin gurguddaan lafa kaan mi amma Andu'aalam Goosaa fudhadha gurbaa amma dhiyoon tana albama isaa eebbisiise san jechuudha Andu'aalam Goosaa sirbi isaa suni akka jirutti jechuudha yeedaloo fi walaloon isallee jechuudha hundi abbaa qaba jechuudha namaa kenneef jechuudha si galee garuu inni waan tokko tokko sirreessee iddiit godhee jechuudha waa hedduugaa wanni sirreessan jira namni yeedaloo siyyoo siif kennu walaloo itti godhatee waa hedduu si gaafata sirreessitee kan kee godhataa jechuudha okay haa ta'u dachaasi sirba kana bar dachaa osoo beektanii carraa namicha kana jechuudha silaan osoo beekame galateeffatamuu qaba dhugaa rabbiin isiniin jaa an isin dhugaan isinitti ma isinin sobu dachaa silaa galateeffamuu qaba jechuudha akkamitti jettanii na gaafatu keessaniin ol dachaasi namichi sun nama qaroo hin qabne namnillee quba hin qabne kaameeraan duuba jira kaameeraallee wal quba hin qabu addunyaa waan irra jirtu quba hin qabu jechuudha sirba isaa san osoma fudhateehu amma sirba namichillee sirbee ture eenyu dachaas sirbee ture abbaan silaa sirbi kiyya jedhu sunillee gaafa sirbu abbaan keenya suni sirba hudhamaa hedduutti muraa sirba barbaadee sirbaa ture ni argita bar nama kana namni sammuu qabochi achi ilaaltee waa irraa hin argita afaan namicharraa gaafa namichaan sirbi jedhadee inni sirbu sirba hudhamaa sirbee jechuudha namni sirba ufii jechuudha waraqaa tokkorraa osoo ilaalle sirbi sammuu keessa jiru kalatti maan xirr godhee sirba jechuudha dachaasamma akka inni itti sirbe argitanii jirtan jechuudha osoma sirba san isarraayyuu fudhate mucaan sun hin kaannelle jechuudha kan jedhaa ture sirba an akkana isa walaloon tan isaati yeedaloon tiyya jechaa ture jechuudha dachaas jechuudha hin dhossine himee jira garuu inni kun nama qaroon qabnee fidee nama wal barsiise arra carraa inni sirba isaa sirbuu saniinu Oromoo wal baree gargaaramutti jira ifatti bahee kaameeraan mul'ate Oromoon akka beektu godhe kun galateeffamuu qaba ture silaan si galee garuu immoo wanni aadaa nutti ta'e keessafuu gara bahaa kanatti wanni akka malee aadaa ta'e gaafa namni
gaafa namni tokko ol ka'u yookaan mul'anni namni tokko nu keessaa ol ka'ee mul'atu akka mul'anni keenya yookaan beekamtiin teenya sun gadi taatee isa malee nu hin mul'anne kun aadaa nuti ta'ee jira. Ol ka'uun namaa gadi sin deebisu argatuun nama sin dhabsiisu obboleessa kiyya obboleettiiti jedha dhaggeeffadhu. Namni ol ka'ee mul'atuun ati sin dhossuuf jalatti daran mul'ataa deema malee. Inumaa silaa dandame nama si keessaa mataa ol ka'ee beekamtii argate jajjabeessite hamma dandeessetti jechuudha. Appreciate godhutu sirra jiraata malee jechuudha. Nama xiqqeessu nama gadi qabuun sirra hin jiraatu. Namni nama xiqqeessu baay'ee ofiif xiqqaata. Amma dachaasisiin gadi qabna jettaniiti mucaan beekamtii ajaa'iba argatee yookaan saniin daranii jechuudha. So kanaafu please hanga dandahame nama gadi qaburra nama hasadurra nama xiqqeessurra akkasumallee namatti hasidoomurra mee uf qusadha namatti hasidoomuun boolla namaaf qotte ufiif itti galuun ni mala jechuudha. Haada namaaf ite ufiif itti hidhamuunis waan jiruuf jechuudha. Namarratti shiraxaturra please osoo uf qusattani amma silaan dachaas irratti dhugaa dubbatuuf silaan amma gaafa amma maalirratti ka'e bar kun hinaaffaa guddaa argisiisa bar gamaa gamanaa san garuu mucaan dhugaa rabbii an hedduun dinqisiifadhe dhugaa mucaan very strong boys dhugaa rabbii hedduu dhiira jabduudha jechuudha dachaas jechuun. Dhugaan isin jedha maaliif ijoollee gamaa gaman akkasitti itti waccusan jechuudha bakka taa'ee muudii itti qabatu jira jechuudha. Dhugaa rabbii ish irraan kaase jechuudha dhugaa rabbii na gammachiise jechuudha dhugaa dachaas maaliif bakka gaafa namni dhufee si tuffatuuf deemu istaayil akkasiisanii muudii irratti qabattee bira darbuu qabda ni xiqqeessee bar ummata sanii isin way argitanii amma namni sirriitti viidiyoo san ilaale dachaas ummata san ni xiqqeessee bar ijoollee san xiqqeessee ilaal hanga kanatti na saamne jechuudha si gale gaafa inni kalee kufee barandarra ciisu ijoolleen achi fuute ijoollee ilmaan abbaa Jifaari rabbi umrii isaanii haa dheeressu an dachaasumaan haa godheetii miti ijoolleen sunisumaan haa gooteetii miti dhugaa jirtu nan dubbadha miidiyaa irratti ijaaniin argaa jira ufii kiyyaa waa tokko hin gargaarre si gale kaleessa gaafa inni barandaa irratti kufee Finfinnee keessatti nama tokko hin beekne olii gadi deemu san jechuudha. Namni tokko kan ufitti qabeen jiru. Har'a ijoollee abbaa Jifaartu ufitti qabee achi fuudhee nama godhee Oromoo maraa wal barsiisee OBN san irratti akka inni dhiyaatu kan godhe ijoollee ilmaan abbaa Jifaar jechuudha. Galateeffatamuu qaban jechuudha. Garuu gaafa ijoollee sun kalellee ol baatee miidiyaa irratti dubbattu hinaaffatu akkana godha nuutu birrii ergee fi mucaan sun booyaa ture jedhanii jechuudha. Daban ta'an irratti oofaa jiran ijoolleen Harargee jechuudha. Kun maaliif ta'e maaf nama keessaa uf tuffachiifte yaaki kutaa hunda keessaa maaf uf tuffachiifte maaf bacbaacii taatan. Billaalee ka uf laala xiqqollee uf laala sammuu teessan tanaan itti yaada waa baradha waa barnoonni illee sammuu keessa sin jiraatu baate namoota barnoota qabu fakkeenya godhadha cinaa keessan ilaala namoota barate namoota dura keessan jiru ilaalaati akka nama saniitiin tahajaati hanga dandahamu achirratti influensiif godhuuf yaala xiqqollee taatu jechuudha. Akkasitti akka nama saniitiin tajaajilati mataa keessanirratti dhiibbaa godha yeroo san bakka nama sanii ga'uuf wanni tokko wanni isin daangessu hin jiru jechuudha. Garuu gaafa nama gati qabuuf nama xiqqeessuuf maal qaba dachaa sirbe okay sirbe haa ta'u sirbe isaa hojjetamee jira already amma sirbi isaa guutummaan guutuutti hojjetamee jira kilippii qofaa kan hojjetamin guyyaan isin hinaaffaa kana itti jalqabdan gaafa abbaan keenya adeerri adeeroon Qamar Yuusuf muuziqaa viidiyoo walii waraabee dachaas beekamtii argatee bakka artistoota gurguddaa bira dhaqee namoonni hedduun beekee argan saroonni asii ol kaatee bar wuu an dhugaa rabbi na ajaa'ibdan dhugaa rabbi hedduu takka keessafuu ibsaa abbaa jaalalaa jedhu sanii fi zamaanoomo eenyu jetta murtu guutoo ijoollee sadeen tana Nasraa Gursum eenyu nooleeta jettan isaan kana faatu amma dhugaa rabbi nusa dachaa sin geessan dhugaan isiniin jedha mee artistiin tokko kan lafaa ka'ee guyyaa keessaa lafaa ka'ee miidiyaa guddaa mootummaa irratti siistama saniinuu affeeramuun jechuudha strong boys ta'uu argisiisa jechuudha dhugaan isiniin jedha dhiira jabaa ta'uu argisiisa jechuudha dhiira kutannoo qabdu dhiira kaayyoo qabdu ta'uu argisiisa jechuudha araadaa lijaabbaa ta'e machi dhugaa rabbi sitti haa tolu dhugaan siin jedha maaliif namni gaafa laal muudii ittiin beekamtu qaba nama arrabsitee nama ganda namaa xiqqeessitee irra guddaa nama yeroo ammaa kan nama xiqqeessee waan safuu cabsu dalagee qaama ofii mul'isee waan arge dalagee waan maatiin isaa irraa jibbituu fi awlaan isaa ittiin saalfatu dalagee beekamtii argata garuu mucaan kun osoo safuun cabsiin osoo nama arrabsiin osoo hangan takka namaan hin jedhin jechuudha abbaatee paabliikii irratti beekame jechuudha dachaas jechuun dhugaa dubbatuuf ani dachaas hedduun ajaa'ibe jechuudha bar guyyaa takka mee namni akkami bar osoo sandura waa'ee miidiyaa irraa hin beekin jechuudha osoo waa'ee aartiin taatellee irraa hin beekin mucaan kun dhufee jechuudha
akkamiin uummata Oromoo biratti beekamuu qabaa jee mala kana ilmi laal gaafa aayidiyaa tokko miidiyaa tokko irratti hojjetuuf deemtu aayidiyaa qabaatuu qabda. Aayidiyaa qabaatuu qabda yeroo siin jedhu mul'ata tokko qabaatuu qabda. Akkamiin sagaleen kee hawaasa bira gahuu dandeessi? Akkamittiin immoo beekamtii argatuu danda'a? Beekumsa na keessa jiru sanii akkamittiin uummataan gahuu danda'a? Gaafa uummata biraan gahuu danda'e immoo akkamittiin beekamuu danda'a? Gaafa beekame immootu waan ittiin beekame san akkamittiin san hunda dachaa godhee babal'isee guddisee addunyaa biraan gahuu danda'e ittiin beekamuu danda'a. Gaafa ittiin beekame akkamittiin galii irraa argatuu danda'a? Waan jedhamu sammuu tee keessatti yaaduu qabda brother maal taate? Gaafa kana beektee beekamisi kee salphaa ganda nama arrabsuu sin cinqu, nama arrabsuu sin cinqu, nama xiqqeessuu sin cinqu salphatti milkaa'uu dandeessa jechuudha. Addunyaan gara kanaan milkaa'aa jirti jechuudha. Si galee kenna garuu nama arrabsuun ganda namaa xiqqeessuun amantii namaa tokkoon kanaan beekamta. Brother sanii miti wanni ittiin beekaman baay'eetu jira jechuudha. Koottu na bira aayidiyaa siif hin kennaa yoo barbaadellee hedduutu jira hedduu wanni ittiin beekamuu danda'an jechuudha. Kanaafuu dachaasi dhugaa rabbii nama addaatiin siin jee nama addaa nama Sabriinaa inni ittiin beekamuuf isaa jaallatu waan fedheef isaa jaallatu I don't care about san waan nu galchu tokkollee dhimma kiyyaa miti si galee Sabriinaa inni waan fedhellee ittiin beekamu dhimma nama tokkollee hin galchu isaa fi Sabriinaa fi rabbi gidduu waan jiru qofa beeka hin beeknu no Sabriinaa kalee abbaa keenya waliin taphatuuf na waan hundaa'u waan isaaf duraa responsaara ta'uuf deemu san gara abbaa keenyatti deebisa jettu sanii shira guddaatu keessa jira. Maaf isa waliin taphatuu didde kalee kadhataa turan maaf isa waliin taphatuu didde har'a kamiin isa kana waliin taphatuuf deemu shirri guddaan akka keessa jiru haasidummaan akka keessatti mul'atu na caalaa wanni jedhamu akka isii keessatti mul'atu ifaan ifatti mul'ata jechuudha. Si galee kanaaf immoo inni dallansiisa uummanni kalee ijoolleen tiktaaka sanarratti dallansiifteef gadi bu'ee ani Sabriinaa duraanuu ittiin fammasuuf jaalladhe hin jaalladhe jechuun isaa sirriidha. Riiliidha kun eenyumtuu miira qaba. Miira aarii keessallee galee je'uu danda'a. Dhugallee jaallattuu danda'a. Hin beekamu sun jechuudha. So kanaafuu namni kun nama addaati silaan osoo beekame nama aartii Oromoo danda'u nama aartii Oromoo tanalee bakka guddaan gahuu boruun bakka guddaan gahuu danda'u jedhamee yaadamee jajjabeeffamuu qabaa'u jechuudha. Dhugaan namni kun nama addaati jechuudha. Nama osoo muuxannoo aartii hin qabaanne akkaataa ittiin sooshaal miidiyaa kanarratti beekamtii ittiin argatuu fi koonteektii ofii nama biraan itti gahuu danda'u qabiyyee ofii nama biraan itti gahuu danda'u aayidiyaa mataa isaa uummatee lafa kaayyate miidiyaa mootummaa gubbarratti hin bahee dubbate ittiin beekamtii argate keessaa nama tokko jechuudha. Mee eenyu naa hima hundumtuu sirbee walqixa gahee eega sirbi isaa sun beekame innis waggaa meeqa boodaan kan beekamtii argatu jechuudha. Garuu kun osoo sirbi isaatu gadi hin dhiifamin beekamtii argatuun isaa jabinna isaa hedduu kan namatti argisiisudha jechuudha. So kanaaf hinaaffaa dhiisaati nama kan hanga danda'e adeeroo keenyallee hamma danda'ame gargaaraa waan danda'ame sirbi fakkeenyaaf mucaan itti eda'e sirba meeksii waliin godhe jechuudha. Si galee sirba adeeroolleen sirba sanii wal fakkaatu sirbuu danda'a. Fakkeenyaaf bakki itti wal dhabu hedduutu jira. Keessa seenatti dhaggeeffadha dursa fayyaa olola oofuu dhiisati keessa seena dhaggeeffadha. Waan adeeroon jedhullee waan gurbaan sirbullee seera yoo dhaggeeffattanii waan tokko waan nama isin xiqqeessisiisu hin jiru adda baafattanii jechuudha. Jalqaba irratti immoo yeedaloon maali sirba keessatti yeedaloon maali walaloon maali kan jedhu jechuudha. Adda baasatii beeka. Sirbi tokko kan abbaa saniiti gaafa jedhamu yoo yeedaloo sun kan isaa taate moo yoo walaloo sun kan isaa taateedha kan jedhu adda baafatuutu isinirra jiraata. Namoota kanuma hundaayyuu hin beekneetu jechuudha. Osoo mucaan itti himutti jiru bakka dhiisi nuu galee bakka sirbi lamaanuu yeedaloof walalooleen kama isaati eegate akkan jettee jedhanii jechuudha. Laalamee wallaala nama keenya. Kanaaf immoo miidiyaa irratti beekamtii argatuun tiktaaka irratti beekamtii argatuun beekumsa qabaatte jechuu miti brother dhaggeeffadhu. Miidiyaa irratti ati nama biratti beekamtee fooloo guddoo qabda jechuun beekumsa qabda jechuu miti si galee namoonni hedduu yeroo ammaa kana osoo beekumsa hin qabne kan beekamtii qabantu jira jechuudha. Kan nu cinqaa jirulleen isaan akkana jechuudha. So kanaaf ijoolleen hanga nama maqaa reefu maqaa isin dhayetuuni warreen nama xiqqeessitan keessafuu jechuudha. Yeroo hedduu irra deddeebiin kan argaa jirru ijoolleen Hararge baay'ee kan nama xiqqeessaniif keessafuu nama keessan akka malee laal wal kuffisuu irratti number 1 isin wal kuffisuu irratti wal kaasuu irratti zeeroodha. Hin qabdanii naamanii kana jechuudha. Wal kuffisuu irratti
namni hanga keessan hufna qabu hin jiru jechuudha dandeettii qabu hin jiru wal kaasuu irratti immoo zeeroodha waan tokko hin qabdanii sii galee waan tokko mee waan tokko wal kaasuu irratti waan isin qabdan natti himi maqaa hayyoota duriitiin dhaaddatuun maqaa faayidaa tokko isiniif hin qabu akkamitti akka hayyoota kalee santaana akkamitti akka artistoota kalee santaana akkamitti akka kalee beektota kalee nurra darbe santaana jechuu yaala malee waan kalee darbeen dhaaddatuuni faayidaa tokkollee isiniif hin qabu uf kakaasa sammuu keessanitti ufima daawwattootaaf kabajamtoota keenya haasaa isinitti yoon dheeressee na of kocha isiniin jedha waan hedduu nama aarsaati kanaaf akkuma hubatamuu fi kan viidiyoo kana isiniif waraabee fi viidiyoon kun yoo isiniif dandame sheerii godhaa akka namoota baay'ee bira ga'uuf laayik sheer sabskiraayib godhuu hin dagatinaa chaanala kana namoonni haaraa taatan jechuudha viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan komentii jalatti barreessaa viidiyoo kana yoo isiniif dandame gara dachaasitti sheer gochuu hin dagatinaa dhuma irratti dachaasiin jabaadhu ni dandeessaa jabaadhu ati nama jabaadha nama mul'ata qabu kaayyoo qabda jabaadhu siin jechuu barbaada waan hundaanuu si faana jirra jabaadhu gaafa ati ol kaatu haasinni yookaan hinaaftu ni heddummaatti dandahima siin jedha nagaan oola.